Oromoo murteeffata. Lakki an federeeshinii dhugaa kan hunda hirmaachise kan keessatti of argu nan fudhadha ittiin jiraadha jennaan. Hiree murteeffannaan kun amma eessaatti kaasuu dandeenya fakkeenyaaf? Hiree murteeffannaan kun amma eessaatti? Hanga abbaa biyyummaatti. Abbaa biyyaa miti Oromoon amma abbaa biyyaati. Biyya mataa isaa haga jaarratu alaabaa mataa isaa hanga dhaabbatutti jechuudha. Abbaa biyyummaa sin duwwaatutti maal? Abbaa biyyaati jedhee fudhachaa jira fakkeenyaaf. Itoophiyaa dhiiga kootiin ijaareera abbaa biyyaati. Dhiiga isaanii ni ijaara. Dhiiga isaanii Itoophiyaa ijaaruuf Oromoon qabsaa'e hin jiru. Asirratti waa walii galu qabna. Sirni dhufaa darbaa Oromoo hiriirsee Itoophiyaa akka barbaadutti hatseewwan fakkeenyaaf hatseewwan dhufaa darbaa Oromoodhaan kan hiriirsan aangoo siyaasaa isaanii eeggachuuf jecha Oromoo hiriirsan malee Itoophiyaan si ijaara jedhanii Itoophiyaa ofii barbaadanii akka barbaadanitti Oromoo cabsanii irratti ijaaran. Inni kun ifaadha. Ati ni ijaarre taani? Ati ni ijaarre jennaani uummata kan? Eenyuun tumsuuf bayan warri Adwaa deemanii lolan. Aangoo siyaasaa yeroo sana gita bittaa sanarra jiru tiksuuf malee Oromiyaadhaaf yookaan immoo Itoophiyaadhaaf Itoophiyaa ofii barbaadu Oromoon sanaa fedhaniitu hin taane warra aangoo siyaasaarra jiran sana tumsuu fi gadhaabuudhaaf deeman. Warri aboo sirrii miti. Ani Itoophiyaatiif dhiiga koo dhangalaase uummata Oromoo jedhuuf homaa inni deebiin keessan irraa akkas taanaan. Keessan jira amman jiruutti Itoophiyaa biyya jedhamtu keessatti amman jiraadduutti Itoophiyaaf dhiiga koo dhangalaase yoo jedhe yoo. Itoophiyaaf dhiiga isaa kan dhangalaase isatu beeka. Haa ta'uti garuu nuti akka hubannoo keenyatti Itoophiyaaf dhiiga koo dhangalaaseera Oromoon jedhee gabbayee haasa'eef dubbate hojjetu hin jiru. Garuu gita bittaaf yookaan immoo aangoo siyaasaa warra of harkaa qaban arrayu taanaan aangoo siyaasaa warra of harkaa qaban uummata Oromoo lammiilee Oromiyaa hiriirsanii Itoophiyaa ijaaruuf yookaan waan barbaadan ittiin raawwachuuf dhimma itti ba'aniiru. Kun immoo qaama seenaa biyya kanaati. Fakkeenyaaf ABO'n aangoo qabatee jennaan mootummaa ta'ee jennaan caasaa naannoo Oromiyaa amma jiru kana maal godha? Caasaa hamma jiruus maal godha itti fufsiisa. Garuu bakkeewwan Oromoof Oromiyaan teessuma lafa Oromiyaa ni gaha jedhu hunda isaanii ammas bifa isaan ittiin federeeshinii dhugaa keessatti hiree isaanii murteeffatan ni raggaasisaa jechuudha. Caasaan Oromiyaa hamma jiru bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoodha. Inumaayyuu hirraa ciccite, hirraa caccabe. Isa kana immoo warra federeeshinii kana ceeggaasise warra waggaa 34 waggaa 27 darbanii fi waggaa 7 isaa asii immoo fudhataniitu federeeshinii kana ceeggaasise. Federeeshiniin kun federeeshinii fakkeenyaaf naannoon Oromiyaa akkasumaan fufuu qaba erga jettanii akka hin taane warra raawwate walloo wajjin wal qabsanii jiran dhimmoota Finfinnee wajjin wal qabsiisee jiran yoo mootummaa yoo taatanii maal goota akkamittiin deebistu uummanni Oromoo sin eega waan isa imaammata keenya keessatti ifatti keenya jirra. Imaammaticha akka jirutti qabxiiwwan 15 kan tarreessine dhimmi Finfinneen jalqaba eenyuuf jiraattota isheedhaaf kan mijattuu taatu akkuma kana immoo Finfinneen qaama jurisdikshinii Oromiyaa ta'a. Abbaan biyyummaa Finfinnee kan Oromiyaadhaan gaggeeffamu ta'ee garuu uummata isheedhaaf akka ishee mijatutti kan imaammata keenya keessaa qabu. Lammiileen immoo achi keessa kan jiraatanii Finfinneen kan hunda keenyaati jedhanii kan kaasanis jiru. Uummata warra sana immoo maal gochuu dandeessu? Addi bilisummaa Oromoo isa kanarratti ifatti qaba. Lammiileen Oromiyaa keessa jiraatan warra Oromiyaa keessa jiraatan mirga Oromoon qabu qabaatu. Finfinnee qofatu hin taane Oromiyaa guutuu keessa lammiileen jiran hundi isaanii mirga lammiileen Oromiyaa qaban qabaatu. Kana jechuun mirga bilisummaan dimokiraasiidhaan qabanii fi namummaadhaan qaban guutuu eegame mirga lammiin Oromiyaa qabu tokko qabaatu jechuudha. ABO'n aangoo qabatee paartiin biyya bulchu yoo ta'ee fi gaafa aangoo qabanutti gaafa mootummaa taanutti naannoo Oromiyaa fi naannoo Finfinnee magaalaa Finfinnee gidduutti mana maree waloo hundeessine jedha. Manni walee waroo kun maayinni hojiinsa maaliif barbaachisa? Mana maree waloo hundeessuu addi bilisummaa Oromoo mana maree waloo hundeessuu qabu. Jalqaba akkas jedha manifeestoo keessan irraati. Manni maree waloo kan murtaa'u kan uummatooti yookaan immoo waan mootummaan yeroo sanatti fedhii uummatootaa irra dhaabbatanii kan hundeessinu ta'a. Haa ta'uti garuu abbaan qabeenyummaa Finfinnee mana maree waloo gaafa hundeessitanii Finfinnee akka magaalaatti moo akka naannootti kan isin mana maree waloo hundeessitan? Finfinnee magaalaa jiran keessaa tokko adda miti. Akka Dirreedawaa akka Adaamaa fi Naqqamtee magaalaa tokko Finfinnee Oromoodhaaf adda bilisummaa Oromoodhaaf magaalaa addaa miti. ABO'n daqiiqaa kennameef gola beetu kan inni jiru guddaa galatoomaa jennaani.